Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu singa chaga kuma beekamet arrantanas keessummaa qabadheetin dhufe inni sanis eenyu yoo jettan nama abbaan isaa aktiivistiiti. Aktiivistii yoo hawa kana jiraami nama waa'ee abbaan isaa waa'ee mootummaas dalagu dhiifama san duraa ugaa salaamtaa likkitti isin jenne salaamtaa har amma salaamtaa tana isin jenneeti as deebinamee isin simanna. Akkam jirtu nageenyi badhaadha daawwattoota keenya hundi keessanuu bakka jirtanii salaamanni keenya ka'oonni irraa buqqee isinaa dhaqqabu hanga xumura qophii keenyaatti nu wajji turaan afeerraa teenya. Okay, hanga isaanis gaafunoo isin simatee jira Dr. Hangaasaa galatoom isin jecha namni isinii wajjin wal barsiisu kuni ilma eenyuti? Ana isinii moo Hangaasaan isinii himu? Okay, Hangaasaan isinii himu. Kabajamoo obbo Taayyee Danda'a. Akkuma amma Dr. Hangaasaan jeeti ilma Taayyee Danda'aati kanarra na biratti argamu isa wajjin kunoogaa dila sin turre eeganaaf hiriis wal barree mee hawaasaaf dhiisee inni akkuma abbaati moo abbaarra cimaadha waan jiru ilma isaatii wajjin hubanna karaa isaatiin sin dabarsa. Eenyu sin jaan maqaa keetii fi akkasumatti naannootti dhalatte dabarsi hawaasaaf. Akkam jirtan hordoftoota Jaaz Dirree maqaan kiyya Fakkeessaa Taayee Danda'aati. Bikkaan itti dhaladhee Iluu Abbaa Booraa keessatti. Taayee Danda'a Fakkeessaa. Maqaan kun akkam isin taane siyaasaadhaan jeena egaa Fakkeessaa. Maalirraa biyya maqaan si baasan jettee addameet? Jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha osoo hin ta'in maqaa tokko gara namni si baasu waan takka yeroo sanii takka waan uumamee achirra dhaabbatanii si baasanii ati Fakkeessaa gisee abbaa keetii fi ummaa ta'e gaafattu maalirra si baasamne Fakkeessaa. Baay'ee hedduu ummaatii fi uummanni saayiboota abbaa kee namni gisee na gaafatu ati abbaa kee irra feeta moo ummaatii irra feeta jaanii gisee na gaafatan. Gisee kun na gaafate kanaan jaa gisee kaan na gaafate kaaniin jaa tanumaa fi Fakkeessaa naan jaan. Fakkeessaadha jechuun maqaa kana egaa kan ati himtutti eega dhalatee qishoo turte booda sii baasan. Maal jechuudha? Dhiifama. Umriin jeetoo meeqaan? Maal jechuudha? Maal jechuudha? Umrii isaa gaafannaa maal jechuudha jee ati keessummaadha kallattiidhaan namni ilaalaa jira. Haasawaa barbaachisu dhiifama. Asirratti gaa ammaan tana jireenya keetii maal fakkaatame? Ilma Taayee Danda'aa toohee maaltu si dhagaamati? Hedduun itti boona ilma Taayee Danda'aa toohee kiyyaaf abbaa kiyyaaf ta'uudii isin dhagee jira galanni bikka jirutti safaagoo hin jaa kanumaan jaa bakka. Okay, galanni gaa bikka jirutti si haa ga'u Taayee Danda'aa ilma kee dhaamsa si dabarsee jira. Biyya ambaa tanaa akkamitti biyyaa boo dandeesse? Abbaan kee immoo warra biyyaa faadha akkamitti mootummaa innis warra mootummaa keessa jiru akkamitti biyyaa boo dandeesseeti? Jechuun waa'ee amma biyya jiru kanarratti qilleensi amma biyya keessa jiru kun waan naaf hin ta'in jecha tanaaf jecha abbaa kiyyaa wajjin wal mareedhee tanaaf jecha ammaan tana as firaa jira isaan biratti ol ni erge jechuudha. Isaan biratti Gizeef yeroodhaaf jechuudha. yeroodhaaf isaanuma biraan jira amma. Egaa akka inni nu himaa jiruttis kanuma mee asumarratti gaafii akkasii gaafadha. Abbaa kee immoo irra guddaa karaa bilchiginnaa maarree kanaan jira paartiin jechuudha. Ati immoo wanni abbaan kee irra jiru kun sirriidha jettee ni yaadda? Maal jechuudha? Maal jechuudha osoo hin ta'in intarviyu takka illee abbaa keetti ilaaleetiin jira. Innis gisee gaafii gaafata maal jechuun ma jaa atis dhiifa malee naa godhi atis akkas natti hoddomina fakkeessu jirta meebii shanyumarraa ta'u malee jiiti yaada. Mee sirri jettee ni yaadda? Ana akka nama tokkotti anaaf sirriidha abbaan kiyya. Sirriidha siif. Sirri atiif akkasumatti toomadhaan garuu akka wanta gisee ilaaltetti immoo agartee inni immoo fakkeenyaaf abbaan kee jechuun Taayee Danda'aa haa'u obbo Taayee Danda'aa waan itti amane godhe yaanda guddaa. Like akka ergamtuuti dhiifa malee naa godhi akka ergamtuuti waan takka jee yoo jaanii numa jaanii ati hoo akkamii asirratti? An waan godhu hundarrattu isa cinaan dhaabbadha. Waan godhu hundarra isaan deeggara. Tanaaf jecha mee ati amma asirratti illee gaafii akkasiif hin dhiyeessa.
abbaan kee fakkeenyaaf bakka Dooktar Abiy tan yoo bu'e jechuun biyya tana ni bulchattee ni adda. Maal jechuun? Maal jechuun miti bar biyya tana yoo haalikitti kan qabatu taate ni bulchattee ni adda fakkeenyaaf likitti. Ni yaade. Ni yaade. Mee fakkeenyaaf amantummaa maal irraa qabda maan gama kiyyaan amantii irraa hin qabu maaliif yoo naan jette haala manni agarsiisaa jiru akti adda addaa bani jiraan haasawaa sidduu hin danda'u kan harketti. So dhiifa malee na godhi abbaa keetii. So duba akkamitti meeti fakkeenyaaf jabina isaa haa bakka kamitti irraa wanni ta'an. Namu ilmaaf abbaan hanga fedhe wanti ta'us na biratti ni danda'eetii yaada. San dirqama bara waan abbaa kee yadeef ni danda'a waa hunda jechuun qabu garuu dhugaa jirtu riyaalitii gizeetti deemnu akkami. Maal jechuun? Dhiifama gaafatoota keenyarraa haasawni maal jechuun nurraa dhumu jira. Mee viidiyoo takkaan si garsiisa. Asirratti abbaan kee viidiyoo sanarratti guyyoo waariyooti kan intarviiyuu godheeni. Viidiyoo sangaa guyyoo waariyooti kan isa intarviiyuu godheeni. Inni achirratti viidiyoo san dura ilaaleetiin walitti deebinaan. Kanaafuu yes or no question ati opinion bakka buutu moo Oromoo bakka buutu? Maal jechuudha kun? Kan lamaan keessa fila paartii filosoofisaa gargara kiree fudhatte imta tallee Maal jechuun fakkeenyaafi fakkeenyaafi akkamitti exclusive ta'a? reefa amma akka jettetti paartii sana akka paartiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka ofii buufate. Isaan ammoo uummati san hin filan. Jechuun ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa ta'an. Maal jechuudha? Gize iddoo asirratti follow up question dhibii waan qabu fakkeenyaaf atini yoo dhibii wanni dhibii Oromoo ilaallata gize react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Okay. Viidiyoo gaa akkuma ammaa kana waliin ilaallee oppodiyoo bakka buuta moo Oromoo bakka buuta? Maal jechuun? Egaa fi isaa tana inni amma maal jechuu maal fide beete kun akkuma agartetti maal jechuu maal jechuu amma ati yoo bekkaanatti amma yoo bakka abbaa keetis taate deebintee maal taate mee? Dhugaadha gaafii tana nama bakka sun jiru beekaa. Tana beecha so ammaan tana ni jee maal jechuun fixe sun ta'in gaafiin isaa dhiyaate sun taakkamii gaafii tana murteessa. Hayyee gaafii sirrii miti jechuudha. Akkam hayi oppodiyoo bakka buuta moo amma fakkeenyaaf ati yoo anaanaas gaafatamu oppodiyoo bakka buuta moo Oromoo bakka buuta? Amma Oromoon bakka bu'aa hanga maayyaa. Dhumte hangasuma sanuma malee onoo deebii qabdi jira gaafii sirrii taanee onaa deebistee beetu. Duboo akkamitti tasaa akkam ilaaltame? Maal jechuun? Barre maal jechuun miti inni nu maal jechuun hanga jiraami jechaa jire moo ati yoo hangama kiyyamoo waan isarra waan ni gaafate sun inni usuu wanta ittiin ta'e maal jechuu jee firraa inni waan deebisee jecha likkiidhaan hangama kiyyaan. Sirrii leetta jechuudha. Mee maati abbaa kee haala amma jirutti itti gammachuu qabdaa? Hedduun itti gammachuu qabeen. Dhibbarraa? Dhibbarraa dhibbatti. Dhibbarraa dhibbatti jechuudha kan itti gammachuu qabu. Abbaa keetii akka itti gammaddus nam tokko hin aaru jechuudha waan hin dallanuni. Maaliif jennaan abbaa da'ee guddisee asiin ga'eeni garuu takka takka irratti intarviyu takka takkatti si gwaalaalu. Bakka ani jiraami bakka itti hedduu nama qaanfachiisu jira. Maal jechuudha? Maal jechuu har'a guyyaan wallee maal jechuuti isaa intarviyu takka takka irratti na qaanfachiisa. Maaliif yoo jettee viidiyoo takka ammaa LTV irratti affeeramee ture jechuudha. Achirratti inni laaltee viidiyoo sana yoo ta'e mee hordoftoota keenyaas yaadachuudhaaf viidiyoo san laallee walitti as deebinaa. መቼም ይሄንን ተዘጋጅቼበት አልመጣሁም። እሺ ስለዚህ ቅጣት አሉት። እሺ ቃሪያ ቃሪያ ሊብላ? አዎ አንድ ነው። አንድ ሙሉን ባይሆንም ግማሽ ያህል ችግር የለም እበላለሁ። ኧረ ምን ነበር ማዘጋጀት የነበረብኝ? ምንም ችግር የለም። ግን ከኮሮና አንፃር አይፈሩም? ይሄን አያቃጥሉትም? እታገሳለሁ። ታገሳለሁ። ደስ ይላል። ይሄ እኮ ቅጣት ነው እንጂ ሽልማት መሆን እንደ ሽልማት ነው አሁን እርሶ የሚበሉት። ያው ነው። ይወዱታል?
ቃሪያ ወዳሉ ቃራ ወዳለው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ቅጣትን መቀበል ኦኬ መጊዜ ከላጥማ አደብነ ከ ቀጨለቴን ቀጨ ከዘቴ ሚዲያ ረቤ ከሻም ጎዱሳን ሜ ማልጽ ደጋማች beektaa qacceen tun moo qaceetan arra guddaa qaariyaa bilaattee nama namatti tingachuu akkasitti miidiyuma irratti qash godhe ሰው እንዲህ ጊዜ ከስ አይቃጠልም ገናን አምኖ መቀበል ጥፋቱን ጥሩ ነው ምናምን ብቻ ትረኔ አትማ ሜቢ ማ ሂሪዮነ ኸይቲስ ወራ ባንክ ከነ ተራባሬ ተካ ስሙደን ያሰረት hedduu na mudatee jira. Beektaa namni kun yaada namaaf qabu kun yaadni namaa kun adda beektaa. ኦኬ Kaanis gizee waan takka siin jiru kaanis waan biraa siin jira. Waan gaarii daleetis jalaan baatu waan hamaa daleetis jalaan baatu. ኦኬ Kana amma rakkoon isaan bira jiru malee silaa waan hunda likkii yaadanii dubbachuu isaanii dura murteessanii dubbatan akkasii bareedaan jaakka yaada keeyyatti akka nama tokkotti yaadu. keessan akkas bareedaadha jettee beetaatis gaa dhugaa keetii namuu akka adda addaatti waan takka faama eefi mataa kee irraa qabu waan takka namuu ammaan akka nan faametti inni maaliif yaadne jechuu hin danda'u. Hin dandeessu. yaa hin danda'u san amma inni asirratti akkas qaccees nyaateef ati humaasitti hin dhagaamne jechuudha. Homaa natti hin dhaga'amne. Okay. Anamma yoo haasitee yoo naangate bikkasan humaa takka sun haa jennuti abbaa kee jechuudha. Waa hedduu haa na hawaasni isirraa haasa'u. Si galee hawaasni waa hedduu haasawa. Even hatta waa hedduutti arrabsan. Fakkeenyaaf piikchara kan ilaalima. Piikchara nama hogganatu maaltu si dhagahame? Beektaa nama keenya kana gizee waan gaarii gooteef si gargaara. Gizee waan dhugarratti achi deemte immoo yoo waan kana isaaniif hin taane waan biraa waan hin taane siin jechuun waan jiru kun hanga bikka kana waan aktivistii waan sooshaal miidiyaa minaamu kanarra nama baasaa kana keessa jirtutti waan akkana beektee fudhachuun waan jiru kun. Akkana piikchara kana mudura agartee gittaanii isa jechuudha sila. Hin agarre hin agarre. Duba gisee Waan adda addaa agaree hin jira. Kanaaf jecha waan akkanaa kana simpil naaf laaffiseeti ilaala. laaffisee ilaalta jechuudha. Garuu irra guddaa piikchara abbaa keetii jechuudha irra guddaa harree hojii olcinaaf yeroo baay'ee wanni maaliif irra guddaa amma haan fakkeenyaaf piikchara na kee gaggareegalchuu ni malanii mataa godhuu ni malanii garuu Isaa mitiiti bikka kana siin daabbisa. okay dhiifama. Unka isaa miti keessarraa olaanaa jiru uummata keenyaaf waa hedduu godhu jiru. Dooktar Abiyuu akka amma isaan godhu jiran kana agarraa jirta. Silaa wanti kun isaaf hin ta'u ture. Isaan Uummatuma keenya kana keessaa ol beenni. Tanarratti atuu bikka kana ilaaltee murteessuu hin dandeessaan jedhan akka yaada nama takkatti. dhugaa keetii sanii maaliif dhiifama garsiisuu keetii mooraalii keetiif illee gaarii hin turre anis murteessuu hin danda'a. Murteessuu hin danda'a garuu gaafa footooshooppii kana sii godhe naan jeen malee maatu. Maal jechuudha? Maal jechuu gaati deebinee jirra. Ati immoo fakkeenyaaf abbaan gaafii Oromoon illaarra gaafatamte keessaa hunda deebisee jira ittiin yaadda. Akka mataa keetti hunda deebisuu baatus hanga takka irraa deebisee jeen jaata akka mataa keetti. Okay, mee amma asumaanuu namni tokko amma booda piikchara abbaa keetii yoo inni fi akkanatti jajallisee maarree godhee maaltu dhagahame? Baay'ee waan nama gaddisiisaati waan kana. Wanni akkanaa ta'uu hin qabu. Akka nama takkattis akka yaada mataa keetti san akka mataa kee jechuudha. Wanni akkanaa akkamitti ta'uu hin qabu. Yoo si mudate amma fakkeenyaaf piikchara amma waan amma si galise kanatti TV keessatti amma guddaa harree fa'aa ijoolletti dansaa aroonnoo waan ta'eef hin beeku garuu yoo amma booda piikchara kana agartee hoo Ta'uu hin qabu. Ta'uu hin qabu wanni akkanaa. yoo ta'eedha amma yoo ta'e Kana gaan beektaa nammoo poosti godhee fa'aa yoo ni jira uummata hedduu waan akkanaa ta'uu hin qabu moodii waan akkanaa gallakkisuu hin qaban. Xiqqishoo uummanni keenya rokkoo qaban. Waan takkaaf dura ilaalan waan if duuba goote sun dhiisanii waan if dura ilaalan. Beektaa namni takka waan takka gija godhu gama takka qofaan osoo hin ta'in bal'isanii ilaaluu qaban. Waan kana bal'isanii akka ilaalanii jaamaa dhaamsi kiyya waan takka gama takka qofatti osoo hin ta'in bal'istanii ilaaluu isin irra jira jeeti yaada jechuudha akka mataa kiyyaatti. dhiifama egaa
wanni asallee sana ka'e miira asallee sana ka'e dhugaadhaan namuu aarsa dhugaa ka'eeti dhageessanii jirta namoota piichara abbaa isaa akkanatti hin gaggalabbatina garan gaggalchina jechuudha. Haanis akkana fa'aa godha mee garagalchisaniis hiikaa maal qaba silaa piichara namaa garagalchuun Maal jechuu? jechuun piichara nama tokko garagalchuun maal fa'aa maal qaba bu'aa. Beektaa waan kana piikchara garagalchanii minaa waan jibbeensa nama agarsiisa keessaa wanni tokkoffaan piikchara kee garagalchanii maal godhuu kana. Wanti kun waan ta'uu hin qabne. Abbaan kiyyaan akka inni beekuttis akka uummanni Oromoo beekanittis abbaan kiyya uummata Oromootiif saba isaatiif biyya isaatiif waa hedduu gochaa jira. Sabboona jechuudha. Sabboona jecha. Sabboona jechuudha abbaan isaa. Tanaan jaa jechuudha. Waa hedduu duuba deebinee ilaaluu qabna. Dura sun ta'in waan saba isaatiif godheeti biyyaafis hojjechaa jira. Ana akka mataa keetti wanni inni balleesse hin jiru jeeti jaata. Paartiin bilchiginnaa ilaalcha amma isin deemaa jirtuun adeemsi amma isin deemaa jirtuun akkamiin ilaalta? Ammoo akka mataa keetti likkiidha jeeti jaata. Sirrii. Sirri. Dhibbaraa dhibbatti akka mataa keetti sirriidha jeeti jaata dubbisa. Waan takka ranaa waan akka sirrii ta'u si fudhachiise waan takka ranaa. Mee amma mootummaa Itoophiyaa yoo ilaalte eega dhufe as waa hedduu gochaa jira. Fakkeenyaaf amma uummata biyya alaa baqatee jiru gamana karaa biyyaa deebisuu jira. Kana amma yoo ilaaluu dandeesses nama hedduu jira. Asirratti dhiifama. Ka biyya ambaa jirus biyya deebisuu jira. Deebisuu jira biyyatti. Garuu biyya deebi'anii uummanni san maalirra jiran? Beektaa waan kana keessa yoo iddullee achiin kun bareedaadha. Akka mataa keetti. Waa dilasillee keessa achi deemuu hin qabnu. Anammaa asirratti waan takka yoo warra biyya ambaarraa kagalchee jirtis amma ijoollee dura Suuditti dararamaa turte. Mana hidhaa keessatti Beeruut magaalaa tannatanii jechuun Kaayiroos haa ta'u warra hidhaa jiru. Kanneen hidhaa irraa baasee biyya galchuuf. Bikka kanatti siin daabbisa. Nama meeqa Suudii keessatti hidhamaa saboota keenya uummata biyya keenyaa hedduu akka malee rakkamaa jiran. Uummata sun hunda biyya deebisaa jira. Ikoonoomii biyyaatis ijaaraa jira. Anaa miti hundaa'u yoo gaafatte kana namni yoo kan kijibu ta'e malee yoo kana waan dhugaarra qabee maal jee ilaale dhugaadha waan nan dubbachuu jiru kun amma akka nama takkatti. Abbaa kee guyyatti mee marraa meeqa walii bilbiltan? Yoo fagaate marraa lama. Marraa lama fa'aa. Marraa lama walii bilbiltanii yaada wal dabarfatanii jechuudha. Waan takka ni jiraami waan beetasabii waan faamilii minaamin kan walii jijjiiruu jira. Kanuma. Naannoo ati itti guddatte shanyi gosa biraatu hedduudha moo afaan kee irra guddaa wal keessa loqotaa wal keessa goggootaa jetti? Beektaa loqonni nan keessa dhalee hundaatis waan Amaaranyaanis Oromanyaanis afaan hedduu jira. Wanta illuu abbaa boora dhaladhee hanga takka Finfinnee keessa waan ture jecha Finfinneen Itoophiyaa xiqqishoo jechuu ni dandeessa. Saba hedduu keessa jira. Amaareettaa, Oromoodhaa, Guraageettaa, Tigree, Walaayittaa hedduu jira. Akkan ijee ibsuu hedduun na dhiba. Itoophiyaa xiqqoo jira. Hundaa keessa argama. Hundaa keessatti argama. Tanaaf jecha hundaa wajjin ati wal tutuqiinsa waan qabdu jecha kanaan dubbadaan hin jiru. Waanuma itti walii galtutti walii naasooyita. Hundaa jaalalumaan naasooyita. Jaalalumaan afaan isaaniitti naasooyita. Yoo afaan isaanii hin beekne afaan keetiin si naasoo'an akkana wal keessaa jechuudha isaan. Akka yaada kiyyatti. Tarbii takka dhaggeeffadheen ture ta'a abbaa keetii jechuudha. Ani xiqqeenya ta'erraa namaan gargaaruu jaaladha. Bakka warreen naagadii hundaa'u yoo qofobbaa sadii qabaadde tasaan jechuun gaasa hojii hedduu qabaadde abbas bichaa haadde taan hundaa'u gargaarsaan godha jechaa ture interviyuu LTV bira sanatti haasofsiisetti jechuudha. Asirratti hoomee ati yoo hangamta kan raawwaa qabda ati yoo nama akkamii nama akka abbaa keetiiti moo dubbiin tun baay'ee dhugaadha. Anis akkasa gochaan hin jira. Bikkaan hin jiru. Bikkaan irraa dhufeettis yoo jiraate nama meeqa hiriyoota kiyya hara akkatan warra qalleeyyii ta'an hedduun gargaara hiriyoota kiyya kana wajjin wal taanee akkana hedduu nama gargaaraa ture. Gama kiyyaan waan kana dubbachuullee hin feene gaafi ati jetti tana na dubbachiise. Waan dubbatanillee miti. Tanaaf jecha akkana dhugaadha akka kiyyatti ammaan harka dhibba wanni inni gochaa jiru kun dhugaadha jeetiin fudhadha. Maashaallah gaara waan rabbi irratti na jabeessin jaa. Mee ammaan tana dhumarratti wanni dhaamu barbaadu ni jira hawaasa Oromootiif.
Amma baay'ee waan nama gaddisiisaa biyya keessa inni deemuu jiru. Tokkoffaa amma abbaa kiyya kana footoo guutaa akkana godhanii guutaa gamana jallisan waan ta'uu hin qabne. Sandis keessaa baanee barsan. Abbaa keetii ittiin tuqinaa irraan tuqinaa. Footoo isaa kana kanan godhina san jeen hawaasaaf waan biraa ni jiraami waan isaan faayidatu. Dhaamsa Hawaasni keenya kun xiqqishoo akkuma dhugaa duraa dubbalee xiqqishoo rakkoo takka qaba. Gamata dubbii hunda gamata akka fudhata. Gamata akka fudhachuu dhiisnee bal'ifnee dubbii haalaallu jeetiin isinii dhaama galatooma. Meegaa ammaan anasumarratti gaafii takka tokko dubbiseetiin ture kanatti namaaf barreesse. Taayyeen obbo Taayyeen danda'a maallaqa jeeti yookaan horii jeeti saba isaa gurgurachuu jira. Maal jechuun dhagee obboleessa kiyya gaafii akka maal jechuudha beektaa waan dubbisen. Dhugaadha waan dubbiste gin gaafiin tun waan koo hin qabne takka. Dhagee amma biyyatti horiis yoo taate horii ni qabna nuti. Horiif jennee inni amma abbaan kiyya saba isaa fayyaduuf biyya isaa gargaaruuf malee horii yoo ta'e horii likki qabna nuti. Loon lama qabna. Loon lama qabna. Lukkuu jetta. Ooyiruun teenya akkasii jirti. Buna oomisha. Shonkooroo oomisha. Lukkuu buna. Waa hedduu jechuun waan sabni Oromoo godhu takka guututti ooyiruun teenya ni go'a. Yoo fagaate 300 ol ni qabna nuti lukkumaa. Lukkuu 300 ol ni qabdi. Torbaanitti 100 ol isaan ni horanii jechuun killee ni horanii. Sanii fi lukkuu 300 mi? Re'ee jettaa hoolaa jettaa waan jirre hin jiru beektee nuti. Hoolaa mee qabdan? Hedduu jira hoolaa. Hoolaa hedduu. Beektaa eegaan biyyaa bee ture hangammaan ammatti wanti ta'a bikkuma teessee bikkuma jirtu teessee sin eeyyitu. Amma abbaan kiyya waan hin taane jechuu isaanii dura yaadanii waan kana saba isaatiif gargaaraa biyya isaatiif gargaaraa hedduu rakkachaa jira amma inni waan hin taane irra katabaa. Beektaa bikka kana gizee seentu waa hedduu si mudata alagaa jira maalii jira kanumaatu waan jecha akkanaatiin irra deema malee Oromoon teenya akka inni jettiin jee yaaduwan akka mataa kiyyaatti akka nama tokkotti. Jecha adawwiiti jechuudha. Jecha adawwiiti gaa warri barreeffama san akka waan dubbisetti dubbistanii jirtan kun jecha adawwiiti. Okay, boqonnaa booda walitti deebina. Hashama gaa ijoollee teenya intarviiyuun nuti goone kana fakkaatti. Intarviiyuun nuti goone kana fakkaatti. Eenyu maqaan isaa fakkeessaa hin himi. Mee maqaa kee kadhugaa himi. Maqaan kee kadhugaa Muwaas Suleemaan naan jaan. Muwaas Suleemaan jaaniini. Aawudu billahi min shaytaani jin jira huno. Maqaan isaa kadhugaa Muwaas Suleemaanii. Ati himi anka taayee danda'atee miti jee. Anka taayee danda'atee miti beektaa warri dhugaa seetanis ni jira warri dhugaa seetan mee koomentii jalatti isin eeyina. Warri ni fakkaatee tano yoo warri isma fakkaatee tan jira. Ni laallamee oggaas laallagaa. Yaa warri taayee danda'a san fakkaataa warri tanis koomentii jala blaawu. Ni laallamee. Inni immoo just amma viidiyoo tana akkuma afanitti isiniif dhiyeessine namni adda addaa akka biraa yaadu malee sanumaa fi bifa intarviiwuutiin isa fakkeessinee taphachuu dhufne malee akka siiriyees fudhatanii jamiil poolitikaa eegalte siyaasa eegalte yoommoo siyaasaan likki na baabsaate viidiyoon yoo hedduu laayik hedduu argatte boruun feesbuuk irra seenee akkana ta'uu qaba wanti kun akkana ta'uu qaba sheer godha. Har'a oduu haaraan qabadee dhufeen isin jakkalti laayivii seene yoo nifi. Hordoftoota keenyaaf gis takka gaafiin qaba. Horii ni fakkaataaf hin fakkaatu jettan koomentii jalatti eenyu akka caalu ni ilaalame. Kayroo heddumaatu ilaala. Kayroo heddumaatu ni ilaala. Inni ni fakkaatee jechuu jira beekte. Hin fakkaatu. Akkana hin qaanyeessine. Anamma lafattis numaan jaanu. Kabajaan isin egaa. Jaataa jedhan fakkaataa jaane mee irratti nu baasa yoo nifi koomentiin irra hedduun gacha. Maal kiyyaa fakkaataa mee isinummaan koomentii jala yoo nu gootan. Listen yoo nifi koomentii irratti immoo irra hedduun hin fakkaatu jaan arraboota qixaatii qaba. Qixaatii qaba. Siinin jiru. Ijmatee san duratti. Siinin jiru. Yoommoo fakkaatu jaan. Yoo fakkaatu jaan. Qixaatii jira. Akkasumatti siyaama qixaatama. Qixaatiinis ni jira. Ni adabamaa jechuudha. Adabaa jira nu lameen keessaa. Akkana hin qaanyeessine abdiin isin haa qaba. Meegaa warri Mu'aaz ni fakkaateettan jala kadhaba warri Mu'aaz immoo hin fakkaatu jettanii akkasumatti jala nu barreessaa koomentii keessa hunda laallee kayrraa hedduu salaayilee ni beeka kayrraa hedduu ni fakkaatu sumaan jaanii. Maal jechuu? Maal jechuu?
Aizo maal jechuu kanarratti xiqqishoo boodii Kana shidaatiin isin bida. Maal jechuu? ni jira eeggadha Tokko amma. jeeme. Haadhi sigaa ifirraan balleessinu fuuldura keenya beektaa? Maal jechuu? Nurraan baasin Kamiin gisanitti isin. fuuldura fiicharii Just akkuma amma reevola isin jetti jookuma godhaa turreeni. Ati meemma salaama jaasaa taate yoo akkuma dhugaatti taa'ee jennu. Salaama jaasaa taate yoo. sun dalagaa rabbiiti. Dalagaa rabbii. Dalagaa rabbiitu dhugaa isaatiin. Obboleessa keenya Muwaaz Suleemaanii hojii gaa'e har'aantinaa intarviiyuu goonee humna kana fakkaatti. Just enjoo waliidha. Isaas ati karaa hawaasaa ida'amtee jirta. Aartii irra seeree jira jechuudhaan inni. Ati dhalataa isaati. An dhalataa jira dho'aati. Ayeeree fo'iseetti. Illuu abbaa boraa. Illu baaburaa yaa. Illu baaburaa takka dhageen beeku. Dhaqee maqumaa dhiyeenyu kanaan dhaqee. Illu abbaa boraa. Nin beeka gin illuu abbaa boraa nin beeka. Jechuu beekta. Magaalaa naannoo Oromiyaa dhaqeen beeku malee nin beeka. Magaalaa naannoo Oromiyaa isaa hedduu nin beekan. Maqumatti malee dhaqeen beeku. Afaan Oromoo goota agartee miiksi godhaa ture garuu afaan loqoda olii haasu jeetiidhaan dadhabee haasa'u inni. Maal jechuu? Fakkeessa moo fakkeessine isin nu murteessa? Maal jechuun ma jira? So egaa dhaamsa xumurratti wanni itti jira. Maal jechuudha? Xumurratti illee maal jechuun yaa kun amma serious amma maal jechuu feeta? Hordoftoota chaanaalee akkuma Akkuma maal jechuutti akkuma maal jechuu heddummeessineeti laayikii sheerii fi koomentii heddummeessuu qabdan. maal jechuu Akkanaan kan nyuusine sanis maal jechuun isinaa qaba? irraanfatinaa ati maali? Maal jechuun isaa? Ni ilaalagame. Yoo hin fakkaate ni qaxxaama yoo hin fakkaanne nama sii qaxxaama. Maqaa isaa immoo hedduu naa ta'een fakkeessaa. Kanarraayis Fakkeessaa ta'ee jira. So har'aan egaa viidiyoon teenya kanarraa asirra dhaabatti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaya tura. maal jechuudha?